horiin faarsinaa, maatii keenyan faarsinaa, waan hedduu faarsina. Ahaa, leelloon yeroo loon tisitu otoo amma dhuftee ijoollee bashannansiisuun eegaliin dura loowwan ni faarsiti, bushaayee ni faarsiti. Maal jettee faarsita leelloo iyyaati silaa maanguddoo jala teessee waan aadaa kan waan afoolaa kana numa waraabbatta silaa mee nutti himi maaloo. Taalekka oduu durii kiyya dura waan isinitti hima ijoollee mana barumsaa keessatti ilaal barumsa keessan xumurtanii galtanitti miti. Eeyyeen miti. Hundi keessanuu xumurtan miti. Eeyyee galtaniittu amma yeroo kana qayyabachuu qabdu, sirriitti of danda'uu qabdu. Kan namaa bara garemmoo waan adda addaa atuu sobuun gaarii akka hin taane sin barsiisaa jechaadha oduun duriiti. Gaariidha miti? Eeyyeen. Ayyee oduu duri. Gadii guri. Barattoota lamaa ture. Bara durii durdur jedhen. Bara durii dur barattoota lamatu hiriyoota turan. Tole. Tole jettanii ijoollee. Tole. Kana booda oduma wajjin baratanii inni tokko barataa cimaa ture. Tole. Inni tokko immoo ganna yoo galu barnoota isaan qo'atu. Maatii isaatiin ergamu kubbaadhuma fadhii taa'ala bakka hin taane fa'aala gaafa mana barumsaa dhaqu ama barsiisarraa homaan qabatu ture. Tole. Inni abshaalli immoo sirriitti qo'atee yeroo isaatti fayyadamee qo'ataa ture. Tole. Maarree gaaf tokko barsiisaan daree isaatii barnoota qoruudhaaf jedhe. Qormaata qoruuf jedha? Qormaata qoruudhaaf qophaa'a har'a qormaata sin qoraa jedheen. Tole. Tole jedhanii achi booda isa barnootan cimaa ta'e isa sirriitti qo'atee dhufe sana dura ol seeni jedheen. Tole. Tole jettanii? Tole. Achi booda gaafa ol seenuu gaaffii gaafatee jechuudha. Maal jedhee gaafataa? Yeroo jalqabaatiif obbolaan lamaan xiyyaara tolchanii eenyudha jedhe. Tole. Barsiisatu jedhaan bar. Eenyu fa'aa jennaan? Wilberii fi Olbirraayit jedheen. Tole. Jennaan inni tole jedhee barataan suni qormaata kee har'a kana jedheen bahi jedheen. Aha, deebii argate jechuudha leellooyye. Deebiin ganaadha. Boodarra deebiin. Tole. Achumaan barataan inni barnoota hin dandeenye sun inni barnoota hin qo'anne sun immoo duuban dhufeet yeroo inni qaxaleen sun gadi ba'u gaaffiin tokkoffaan maalinni lammaffaan maalinni jedhee gaafa gaafatu gaaffiin garaagara jennaan isuma deebistee natti himii jedheen barsiisa bira dhufeeti dhaqee taa'eeti maqaan keenyu jennaan maqaan keenyu ati jennaan Wilbarraayitii fi Olbarraayitii jedheen. Argitanii? Akkas jedhee gadi ba'ee qabxii hin arganne inni sun immoo qabxii argatee jechuudha. Maalirraa baratti seetan oduu durii kanarra? Leellooyye waan anu badhe sitti immoo haatuun waan namni jedhetti hirkachuun qayyabachuu dhiisuun bakka hin taane ooluun gaarii akka hin taane. Silaa barataan ni laafaan suni otoo sirriitti qayyabatee waan barsiisaan jedhu dhaga'ee ofii isaatiin sammuu isaatti kitaabolee garaa garaa dubbisee jiraate leellooyye gaaffii barsiisaan isa gaafatuuf hin dogoggoru ture. Egaa beekuu yookaan beekumsa dhabuun immoo
akka namni hirkataa ta'u nama taasisa. Kanaachi immoo akka namni hanna irratti bobba'u nama taasisa waan ta'eef hatuun immoo admaleedha miti leelloo. Admaleedha. Kanaafuu kanan irraa baradhe sirriidha leellooyye. Sirriidhuma. Ila gaaffiin gaafatame salphaa ture. Maqaan keenyu jedhee gaafate malee waan biraayyuu hin gaafanne bara. Maqaan keenyu jennaan kan inni duraan mucaan itti hime sana isuma maqaan kiyya akkas jedhee itti himate. Kanaafuu hirkattummaa ta'uun qo'achuu dhabuun namatti hirkatanii qormaata irraa fudhachuun admaleedha. Bakka maleetti nama kuffisaa. Ijoolleen as jirtanis ta'e warri mana jirtan kana beektanii of dandeessanii ganna kana yeroo dheeraa qabdu waan ta'eef kitaabolee keessa sirriitti jala buutanii dubbistanii akkasumas maatiinis obbolaan keessan irraa waan sin dhibe gaafattanii bara qophooftanii sirriitti babbareeddanii mana barumsaa keessan irratti yoo gaaffisiin gaafatan laal gaaffisiin akkasitti baastanii deebinsaa maal akka ta'e himtanii sirriitti qaxalee ta'uu dandeessu jechuudhaafi. Leellooyye baay'ee oduu durii nu barsiisu nutti himtee ijoollee warri manaas oduu durii kee sirriitti caqafatanii qayyabachaa akka isaan jiran amma immoo kitaabolee garaagaraa dubbisuun qaba jedhanii qophii leelloo daawwachaa jiru jechuudha. Leelloo ko amma waan hin barbaade sitti himoo tokkotti oduun faaruu leellootiin shaana godhanii natti tola. Akkattuu jaallattu dhugaa. Leelloo jaallattu argiteeni? Isinis ni jaallattuufi? Ni jaallattu? Mee namni sirriitti leelloo jaallatu? Maaliif jaallattu garuu? Waan nama barsiistuuf tole bareedduu ko maaliif jaallatta? Waan nama barsiistuuf maal fa'aa sin barsiistu tole baabuyye? Waan nu bashannansiistuuf. Waan nu bashannansiistuuf. Waan nu bashannansiistuuf waan nu barsiistuuf jedhanii jaallatu. Sirriitti akka beeka garuu mee sirriitti kun sagalee isaanii sirriitti dheeressanii sirriitti guddisanii ol kaasanii leelloo kana akkamitti faarsuu kan jedhu mee isaan irraan sinitti